Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyo Waaldaa Yesuus hunda danda'a jedhu jalatti argamtan biyya keessa kan jirtan biyya alaa akkasumas immoo keessummoonni biyya adda addaatirraa affeeramtanii gidduu keenya jirtan hundumti keessanuu nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ana bira hundumti isaatu nagaadha. Egaa Waaqayyo guyyaa kaleessaa karaa baay'eedhaan nutti dubbachaa ture. Karaa sagaleesaan, karaa kadhataan, akkasumas immoo karaa faarfannaan, karaa raajummaan Waaqayyo nutti dubbachaa ture jechuudha. Egaa arras Waaqayyo dubbii nuuf qaba. Obboloota koo sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Dubbiin Waaqayyo jiraataadha jedha. Waaqayyo gaafii namaaf deebii kan laatu karaa dubbii isaatiin. Iyesuus Kiristoos gooftaan. Waan kan biraan eegina. Waaqayyo dubbii isaatiin waa hojjeta. Waaqayyo dubbii isaatiin dhaloota fayyisa. Waaqayyo dubbii isaatiin dhaloota gara isaatti deebisa. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi Waaqayyo akka nutti dubbatuudhaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Ibroota irratti 4:12 irratti maal jedha? Dubbiin Waaqayyo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa qara lamaan qarame caalaa qara qabaayedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbiin Waaqayyo dubbii humna qabudha. Dubbiin Waaqayyo dubbii jiraataadha. Dubbiin Waaqayyo dubbii Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Sagalee Waaqayyoo wajjin hin dubbisnee akkas jedha. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'ee bara dheeraa ture. Daawit jabaachaa adeeme, namoonni Saa'ol garuu ittuma humna dhabaa ni adeemanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhanna. Waaqayyo abbaa keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffannaa, galanni bara baraan siif haa ta'u. Gidduu keenya waan jirtuuf yaa Waaqayyo gooftaa dubbii keetiin yaa Waaqayyo gara tokkoon keenyatti akka dhuftu maqaa Yesuusiin ani sin kadhadha. Dubbiin kee yaa Waaqayyo gaafii namaa deebii laata. Dubbiin kee waanjoo cabsa. Dubbiin kee yaa Waaqayyo jiraataadha. Dubbiin kee humna qaba. Dubbiin kee humna namaaf laata. Dubbiin kee abdii keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa dubbii keetiin gara tokkoon keenyatti dhufuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Kana kan jibbu humni afuura hamaa qilleensa kanarraa lafa kanarraan kan ergame maqaa Yesuus Kiristoosiin kan jige haa ta'u, kan kufe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa dubbii kee nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Sagalee keetiin gara tokkoon keenyatti koottu. Cabni keenya gaafa ati dubbatte hin fayya. Gaafin keenya gaafa ati dubbatte yaa Waaqayyo hin deebi'a. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos gara tokkoon keenyatti karaa sagalee keetiin dhufuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Gooftaa ati ulfaadhu, barri sin daangessu. Ati yaa Waaqayyo baraa oliidha. Galanni siif haa ta'u. Ameen maqaa Yesuusiin. Egaa sagalee Waaqayyoo wajjiniin baranna. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokkorraan dubbise. Lakkoofsa tokkorra isa jiruun dubbise. Meerra deebi'een dubbisa akkas jedha. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawitiin gidduutti ta'ee yeroo dheeraa ture. Daawit jabaachaa deeme, namoonni Saa'ol garuu ittuma humna dhabaa ni adeemaniidha. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawitiin gidduutti ta'ee yeroo dheeraa ture. Daawitiin jabaachaa adeeme, namoonni Saa'ol garuu ittuma humna dhabaa ni adeemanii jedha. Haaleluyyaa. Kutaa kanarratti ilaalaa obboloota koo, Daawitis nama Waaqayyo dibee moosiseedha. Saa'olis nama Waaqayyo dibee Israa'el irratti moosiseedha. Lachan isaaniitu Israa'eelota, lachan isaaniitu mootummaa Israa'el irratti mootii akka ta'aniif filatamanii jiru. Obboloota tokkodha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Asitti garuu macaafni qulqulluun akka nutti himutti maal nutti agarsiisa? Lachan isaanii gidduu lola bara dheeraadhaaf ture jira jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lolli bara dheeraadhaaf gidduu isaanii turedha. Egaa kana gidduutti Daawiti mootummaan isaa hin jabaateedha. Humna argachaa dhufee jedha. Saa'ol garuu namoonni isaa mootummaan isaa humna dhabaa dhufeedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa har'a kan wajjiniin ilaallu mootummaan Saa'ol maaliif humna dhabe? Mootummaan Daawit immoo maaliif
jabaate akkamitti jabaate galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Saa'ol waan waamicha hin qabneefidhaa kan humna dhabe. Galanni isaaf haa ta'u. Saa'ol ikkoo Waaqayyo utuu harree abbaa isaa barbaachaaf deemu karaa Saamu'eel raajichaatiin Israa'eloonni mootii nuuf kaasedhanii gaafa gara Waaqayyootti iyyan Waaqayyo yeroo jalqabaaf nama dibee kaasedha. Hangafa mootii Israa'eliitiin galanni isaaf haa ta'u. Yeroo jalqabaaf nama dibamedha. Yeroo jalqabaaf nama Waaqayyo mootii Israa'el jedhee muudee kaasedha. Nama marcuma kenneefidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Saa'ol dibameera, waaqayyoon filatameera. Haalli tajaajila isaa garuu waaqayyoon hin gammachiifne. Waaqayyo Israa'elootaan fuudhee gara kaayyoo waaqayyootti isaan barbaadu sanaan akka ga'uudha kan inni barbaadu. Yaada waaqayyoo akka inni raawwatuudha kan inni barbaadu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saa'ol garuu waggaa 38 Israa'elootaan rakkisaa kan turedha. Yaada waaqayyoo malee deddeebi'aa kan turedha. Waggaa 2 duwwaa waaqayyoon amanamummaadhaan tajaajile. Kanaaf obboloota koo Saa'ol mootummaan isaa humna dhabaa dhufeedha. Silaa sanyiin isaa mootummaa Israa'el irra akka taa'uuf waaqayyo filatee ture. Waaqayyo filatee ture. Garuu inni waaqayyoon waan hin dhageenyeef, waaqayyoof waan hin abboomamne maal ta'e mootummaan isaa humna dhabe jechuudha. Kanaaf egaa mee gabaabumatti sababa maaliitiif manni Saa'ol humna akka dhabe wajjiniin ilaalla. Tokko sababa mootummaan isaa humna dhabeef, sababa manni isaa maatiin isaa humna dhabeef tokko maalidha yoo jettani Saa'ol inaaffaa qaba ture. Inaaffaan karaa lamaan laaluu dandeenya. Inaaffaa dhugaa fi inaaffaa dhugaa hin taane yookaan immoo inaaffaa waaqayyo jaallatuu fi inaaffaa waaqayyo hin jaallanne. Inaaffaa waaqayyo jaallatu kan jennu mana waaqayyoof inaafuun jira. Hojii waaqayyoof inaafuun jira. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoosiif inaaffaan mana koo, inaaffaan mana waaqaa na gubee jedheera. Kanaaf mana waaqayyoof inaafuun jira jechuudha. Saa'ol garuu faallaa kanaatiin inaaffansa. Daawit maaliif mootii Israa'el ta'a? Utuun ani jiru, utuu ijoolleen koo jiran, utuu ijoolleen koo jirani akkamitti Daawiti dhufee mootummaa Israa'el qabata kan jedhu Daawit irratti inaafuu jalqabe. By the way, inaaffanii obboloota koo hamaadha. Namni inaaffaa keessa gaafa galu gaa'ela isaa diiguu danda'a. Namni inaaffaa keessa gaafa galu obboleessa isaa walitti bu'uu danda'a. Inaaffaa keessa gaafa galu nama ajjeesuu irraa duubatti hin deebi'u namni. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf inaaffatu mana isaa humna dhabsiise. Keessa isaa kan gubee nyaatu inaaffaa Daawit akkamitti mootii ta'aadha. Obboleessi isaa akkamitti guddachuu qabaa jedhee yaaduu kan qabu, Daawitiif tumsa gochuu kan qabu, Daawitiin gargaaruu kan qabu. Maaliidhaaf obboloota koo Israa'el ikkoo guyyoota hedduudhaaf gaafa Goliyaadin Israa'elotaan doorsisaa turetti kan dhufee boqachiise bee Daawitiidha. Mootummaan naaf ta'uu qaban jenne Daawit. Sababni isaa nama kana waanan mo'adheef warra Filisxeem kana waan salphiseedhaaf ani mootummaa irra taa'uun qaban jenne Daawit. Garuu Saa'oliin gargaaruudhaaf, Israa'elota gargaaruudhaaf jecha maal godhe? Nama kana wajjiniin wal'aansoo qabe. Waaqayyo immoo isa wajjiniin waan jiruuf injifannoo laateef. Haaleluyyaa. Namni waaqayyo wajjiniin jiru yeroo hundumayyuu injifataadha. Namni waaqayyo isa wajjiniin jiru yeroo hundumaa mo'amaa utuu hin taane mo'ataadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Daawiti gaafa lola mo'atee deebi'u
dubartoonni bakkeetti ba'anii faarfannaa eegalan. Haalleluuyaa. Sababni isaa Daawiti Waaqayyo adda kennaafii jira. Goliyaadiin akka garagaru Filisxeemonni fuula Israa'elootaa dura akka baqatan kan godhe Daawitiidha. Saa'olii miti. Kanaaf dubartoonni ba'anii Daawit kumaatama ajjeese, Saa'ol immoo kuma ajjeese gaafa jedhan namichattiin mootummaa fudhatte jedhe. Inaaffan gaafa sumarraa keessa buleedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Utuu Daawitii wajjiniin wal qabatanii hojjetanii humna qabu turan. Israa'eliin ceesisuu hin danda'u turan. Waaqayyo akka isaan wal qabatanii Israa'elootaan ceesisan barbaada ture. Garuu Saa'ol Daawitiin hamma tumsuu qabu, Daawitis immoo amma Saa'oliin tumsuu qabu garaagarummaa gidduu isaaniitti uumame. Garaagarummaan gidduu isaaniitti uumame Israa'elootaa fi warra ormaa gidduuttis immoo wayis immoo Israa'eloonni warra ormaatiif akka mo'aman karaa banee ture, balbala banee ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan haa eebbifamu. Kanaaf inaaffaan hamaadha. Inaaffaan Waaqayyo wajjiniin adda nama baasa. Inaaffaan humna nama dhabsiisa. Inaaffaan yaadni keenya fi yaadni Waaqayyo akka waliin arganne godha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa inaaffaa jalqabu Saa'ol yaadni isaa yaada Waaqayyo irraa adda ba'e. Waaqayyos immoo yaada isaa irraa adda ba'e. Saa'ol kophaa ta'e Waaqayyo irraa fagaateedha. Qooda kana hafuura hamaatitti dhiyaatee jira. Ilaalaa gaafa Daawit dhufee kiraara rukutuu fi Saa'ol irraa hafuurri hamaan hin deema. Daawit ikkoo ayyaana Saa'olin gargaarutu irra jira. Ayyaana isa tumsuutu irra jira ture. Dhaqee kiraara gaafa taphate hafuurri hamaan irraa deema. Hin gammada. Gaafa Daawit irraa deeme immoo Saa'ol maal ta'a ture? Hin gaddaa fuula sanatu dhaqee dhiphisa ture, rakkisa ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboleessi kee isa si wajjin jiru gargaari. Obboleessa kee isa si wajjin hin dhalate tumsi, gargaari, humna kee sii ta'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa rakkina keetti humna kee ta'a inni. Gaafa rakkina keetti si gargaara inni. Kanaaf Daawiti hin gargaara ture. Kottu gaafa jedheen fiigee dhaqa. Dhaqee adda waraanaa sanarratti loli gaafa jedheen fiigee dhaqee lola. Maal balleesse Daawiti? Yesuus Kiristoos gooftaan. Maaf irratti ka'ama? Daawit ikkoo ajjeesuudhaaf Saa'oliin carraa baay'ee qaba ture. Haa ta'u garuu nama dibame irratti harka koon kaasuu jedhee booda inni ilaalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaan. Inaaffaan hamaadha. Inaaffaan Waaqayyo irraa adda nama baasa. Inaaffaan humna nu dhoogga. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa Qaayilii fi Abeel Waaqayyo duratti aarsaa dhiyeessan. Aarsaan Abeel fuula Waaqayyootti hin fudhatame. Waaqayyo aarsaa Abeeliin hin urgeeffate. Waaqayyoon hin boqachise. Waaqayyotti gammade. Abeelis hin ilaale. Aarsaa isaas hin ilaaleedha. Hin fudhate Waaqayyo. Qaayiliin dhufee gaafa ilaalu garuu lapheensaa jal'aadha. Lapheensaa hinaaffaa qaba. Lapheensaa hamaadha. Kanaaf Waaqayyo akkas godhe. Aarsaa isaas hin fudhanne. Qaayiliinis hin fudhanne. Hin ilaalle. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Manni kee akka ilaalamu yoo barbaadde, gaa'illi kee akka ilaalamu yoo barbaadde, Waaqayyo akkasii yaadatu yoo barbaadde, Waaqayyo tajaajila kee irratti milkaa'ina akkasii laatu yoo barbaadde, laphee kee Waaqayyoodhaaf qulqulleessi. Waaqayyo inaaffaa keessa hin jiru. Har'a bara kana dhaloonni koo yoo ka'anii mul'atan baay'een isaanii dhagaa itti darbatu. Maaliidhaaf? Inaaffaa keessa jira. Utuun ani bara baay'eedhaaf mana Waaqayyoo keessa tajaajilaa jiru har'a gooftaa fudhatee yookaan gooftaa fudhatteetu isheen guddattee bal'attee ayyaanni Waaqayyoo kan isheerra jiru ba'ee mul'ata. Haaleluyyaa. Obboleessi keenya obboleettiin keenya nuuf tumsa keenyadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ishee wajjin bareenna, isa wajjin bareenna. Waaqayyo walii keenya wajjiniin akka bareennuudhaaf nu kaa'e. Obboleessa keenyaaf karaa banuutu nutti jira. Obboleessa keenyaaf karaa argisiisuu nutti jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Malee obboleessa keenya danqina yoo ta'e Waaqayyo keessa hin jiru. Humna dhabna nutu humna dhaba.
humni keenya akka haara'u yoo barbaanne laphee keenya haaressuutu nutti jira. Humni keessan akka dabalu yoo barbaadan lapheen keessan waaqayyoodhaaf qulqullaa'uu qaba. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jira Yesuus ilmi waaqayyoo. Haalleluuyaa. Kanaaf Qaayeel Aabeeliin fuudhee lafa onaa keessatti, lafa namni hin arginetti, lafa obbolaan isaan arginetti, lafa abbaa haati isaan arginetti fuudhee in ajjeeseedha. Waaqayyo duwwaa targa kan Aabeel. Ijji waaqayyoo Aabeeliin wajjiniin waan jiruuf, Aabeel garaan isaa qulqulluu waan ta'eef, Aabeel yaadni isaa qulqulluu waan ta'eef, Aabeel nama garaa qulqulluu waan ta'eedhaaf waaqayyo ijji isaa isa wajjiniin jira ture. Gaafa fuudhee deemuuni waaqayyo canuma jedhe hamma dhumaatti. Inni garuu obboleessa isaa irratti garaa jabaate, obboleessi isaa waan hin beenneen du'e. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin ajjeese, dhiigni isaa garuu cal hin jenne. Dhugaan kee yoo dabeyyuu jallaan ta'in, dhugaan kee yoo jallateyyuu atis warra jalloota wajjin jallattee karaa waaqayyo irraa hin badin. Waaqayyo dhiiga keef, waaqayyo dhugaa keef hin falma. Haalleluuyaa. Dhaloota kanaaf waaqayyo nan falmaa'e. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan dhugaassi jalaa dabe ta'a. Haalleluuyaa. Karaa keetuu bitaa sitti gale ta'a. Haala ati irra deemaa jirtutu sitti ulfaate ta'a. Waaqayyo gooftaan maccaa garuu dhugaa kee siif falmaa jedha. Ameen jedhe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa hinaaffaan Daawit irratti ka'ee Saa'oliin humna dhabsiise. Waaqayyo akka jedhe dhiigni obboleessa keetii harka koorraa hin barbaadama. Harka keerraa hin barbaadama. Ati jooraa taata. Humna dhabda. Mana keetu humna dhaba. Maatii keetu humna dhaba. Bakkee keessa joortaa ittiin jedhe waaqayyo Qaayeliin. Waaqayyo laphee keenya haa qulqulleessu. Ameen. Egaa inni biraa yeroo kiyyatti fayyadamuudhaaf inni biraa sababni manni Saa'ol humna dhabeef maalidha yoo jenne waaqayyoof hin abboomamu ture Saa'ol. Waaqayyoof hin abboomamu. Waaqayyo karaa raajicha Saamu'eeliin dhaqeetu akka jedheen yaa Saa'ol dhaqiitii diina Israa'el warra ta'an kana, diina saba keetii warra ta'an kana dhaqiitii balleessi, fixi, ajjeesittiin jedha waaqayyo. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ajjeesittiin jennaani Saa'ol garuu dhaqee maal godhe? Kan ija namaa hawwatu in hambifateedha. Kiisii isaaf kaa'atee jedha. Mana isaaf kaa'atee jedha. Ulfina isaaf kaa'atee jedha. Seenaa isaaf kaa'atee jedha. Waaqayyo garuu keessa hin jiru. Waaqayyoon dhaga'uun eebba lakka. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara booddee waaqayyo hin gadde. Mootummaa isaarra taa'ee hin gadde. Kana booda waaqayyo akka jedhe Saa'oliin tuffadheera jedhe waaqayyo. Tuffadheera hin barbaadu. Mootummaa kanarratti Saa'oliin hin barbaanne. Sababni isaa maalidha? Nan dhageenye, naaf hin abboomamne. Marcumni kee akka dabalamu yoo barbaadde, guddina akka waaqayyo si dabalu yoo barbaadde waaqayyoof abboomame. Xinnoo waaqayyo si abboome irratti waaqayyoof abboomame. Waa'ee waaqayyoof abboomamuu kaleessas tuttuqeen jira. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoof abboomamuu keessa humnatu jira. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababni manni maatii Saa'ol humna dhabeef maalidha yoo jettan Saa'ol maatinsaa waaqayyoof abboomamuun beekan. In ajajamne waaqayyoodhaaf. Waggaa 38 guutuu waaqayyoon didee karaa isaarra deemeera. Waaqayyo garuu obseetu cal jedheera. Amma garuu yeroon isaa ga'e. Yeroon itti waaqayyo firdii isaatiif waaqarraa ka'u ga'e. Obboloota koo yeroon itti waaqayyo warra jal'oota irratti faradu ga'eera. Yeroon itti waaqayyo warra hamoota irratti faradu ga'eera. Qulqullootaaf, qajeelotaaf, warra isa dhagaaniif, warra akka yaada isaatti deddeebi'aniif yeroon waaqayyo isaaniif faradu ga'eera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ga'eedhe waaqayyo mootummaa isaa tuffadheera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mootummaa isaa tuffadheera.
Bakka ani amma ija koo isarraa kaaseera. Humnan kaleessa isaaf kenne sana isarraa fudhadheera jedhee Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan humna isaa nurraa hin fudhatin, hafuura isaa nurraa hin fudhatin, ayyaana isaa nurraa hin fudhatin, gaafas duwwaa taana. Ayyaanni Waaqayyo gaafa irraa sokku, humni Waaqayyo gaafa irraa sokku, humna biraatu dhufee Saa'olin dhiphisaa ture. Sababni isaa Waaqayyo irraa adda waan ba'eedha. Inni biraa sababni mootummaan Saa'ol humna dhabeef manni maatii Saa'ol humna dhabeef maalidha yoo jettan fedha Waaqayyoo dhiise fedha ofii raawwachaa nama turedha. Horii coccoomoo ta'e ija namaatti kan tolu ija namaa kan hawwatu fuudhee warra huuqqatoo ta'e ajjeese warra ija namaatti tolu garuu fuudhee maal godheedha? Hin galeeneedha. Gaafa Saamu'eel gara Saa'ol dhaqu horiin goorannoo keessaa hin bookkisa. Saamu'eel isa Waaqayyo siin jedhe raawwatte eeyyeen raawwadhe maali sagaleen dhaga'amu jennaan Waaqayyo fanaarsaa dhiyeessa. Waaqayyoon hin gowwoomfamaayi. Galanni Waaqayyo lafa ta'u. Waaqayyo fanaarsaa dhiyeessa jedhe. Waaqayyoof aarsaan dhiyaatu aarsaa jallinaa miti. Waaqayyoof aarsaan dhiyaatu aarsaa qulqulluudha. Muusinnaa fudhannee mana Waaqayyoof ta'a jennee mana Waaqayyoof buusinnu ibuufnu asraanni nu kenninu yookiin kurnoon nu kenninu Waaqayyoon hin gammachiisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo waan qulqulluu ta'etti waan isarraa ta'ettidha kan inni gammadu. Gooftaan haa eebbifamu. Kanaaf manni isaa maal ta'e humna dhabe. Saa'ol nama fedha fooniin deddeebi'uudha. Yaanni isaa fedha hafuuraa of keessaa hin qabu. Qooda Waaqayyoon gaafachuu wattaaddara isaatti amana ture. Loltoota isaatti amana ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan dhaadatu yoo jiraate Waaqayyoodhaan haa dhaadatu kan jedhu sana hin raaffatin. Dhaadannoon isaa ani gaashaan manaa hin qaba. Dhaadannoon isaa ani loltoota agasii hin qaba. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedha ture. Waaqayyoon hin dhaadatu ture. Fedha fooniin deddeebi'a waan ta'e ture jechuudha. Namni fedha fooniin deddeebi'u yeroo hundumayyuu yaada Waaqayyoo walitti bu'aadha. Yaada Waaqayyoo walii galee jiraachuu hin danda'u. Gooftaan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa waan godhu hundumattuu fedha isaatirraa kan ka'e godha malee fedha Waaqayyoo maal ta'innaa hubatee wanni inni godhu hin jiru. Egaa Saa'ol ka mootummaa isaa kan humna dadhabsiise maalidha inni tokko hinaaffadhaa Waaqayyoof abboomamuu dhiisuudha. Fedha Waaqayyoo dhiisee fedha ofii raawwachuudha. Saa'ol fedha fooniin deddeebi'uunsa maal isa godhe humna isa dhabsiise jechuudha. Manni isaa akka dadhabu mootummaan isaa akka dadhabuudhaaf godhe jechuudha. Inni lammaffaan yoo ilaalle Daawit jabaachaa deemedha miti. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'ee yeroo dheeraa ture. Daawit jabaachaa adeeme namoonni Saa'ol garuu ittuma humna dhabaanii adeemanidha. Daawit maal ta'aa adeeme? Jabaachaa adeeme. Sababa maaliitiif Daawit kan jabaate? Manni Daawit mootummaan Daawit kan jabaachaa adeemeef sababa maaliitiif jennee yoo ilaalle tokko Waaqayyoodhaaf abboomama. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Aarsaan hundumarra caalu Waaqayyoof abboomamuudha jedha. Waaqayyoof abboomamuun Waaqayyoon sodaachuun aarsaa hundumarra caalu obboloota ko. Manni kee akka jabaatu yoo barbaadde, hundeen mana keetii akka jabaatu yoo barbaadde, hundeen gaa'ila keetii akka jabaatu yoo barbaadde, Waaqayyo tajaajila keetti ija akka godhu yoo barbaadde, Waaqayyoof abboomamuun barbaachisaadha. Karaa Waaqayyo dhaqi siin jedhe, waan Waaqayyo godhi siin jedhe, waan Waaqayyo raawwadhu siin jedhe, hin raawwatta yoo ta'e Waaqayyo mana kee jabeessa. Daawiti Waaqayyotu itti dubbata, waan Waaqayyotti dubbatu sana immoo hin raawwata. Mootummaan isaa jabaachaa dhufeedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo humna siif haa laatu. Gooftaan haa eebbifamu. Humna akkamii? Humna isaaf abboomamu, humna fedha isaa raawwachuu. Gooftaan haa eebbifamu. Kanaaf Daawiti Waaqayyoon hin dhagaa, Waaqayyoof hin abboomama. Fedha Waaqayyoo hin raawwata, yaada Waaqayyoo hin hubata. Kanarraa kan ka'e Waaqayyoo mootummaa isaa
jabeessaa dhufe. Kan Daawit gaafa jabaatu kan Saa'ol maal ta'a dhufe? Dadhabaa dhufe. Lafaa Saa'ol irra ture sana mootummaa Saa'ol hoogganaa ture sana Waaqayyo fuudhee eenyuuf kenne? Nama isaaf abboomamuuf kenne. Saa'ol ati waan naaf hin abboomamneef si tuffadheera jedhe Waaqayyo. Ilmaan Isseey keessaa nama fedha kootii nama akka garaa koo naaf ta'u argadheera. Kanaaf inni immoo mootummaa Israa'el irratti mootii akka ta'uudhaaf barbaadeera jedheetu teessoo Saa'oliif ture sana fuudhee eenyudhaaf kenne? Daawitiidhaaf kenne. Sababni isaa maalidha yoo jettan Daawit nama abboomamaa waan tureef. Inni biraa immoo Daawit nama dhiifamaati. Saa'ol utuu isa ari'atu ajjeesuudhaaf utuu isa gaadu utuu isa balleessuudhaaf ari'atu gaadu Waaqayyoon waan sodaatuudhaaf Waaqayyoon waan dhaga'uudhaaf Waaqayyoof waan abboomamuudhaaf Daawiti dhiifamuu waan bira darba ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhiifamaan bira darba ture. Daawit nama laphee dhiifamaa qabudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni biraa Daawiti manni isaa mootummaan isaa kan inni humna argachaa dhufeef sababa maaliitiif yoo jettani Daawiti Waaqayyo wajjiniin hariiroo cimaa qaba ture. Walitti dhufeenya cimaa qaba ture. Waaqayyoon walitti dhufeenya qaba. Hin kadhata. Waaqayyoon hin dhagaa. Yaada Waaqayyoo hin raawwata. Waaqayyos immoo isa wajjiniin maal qaba ture? Hariiroo cimaa qaba ture. Hidhata cimaa qaba ture jechuudha. Waaqayyo wajjiniin walitti hidhamanii hojjechuun milkaa'ina guddaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kophaa keenya deemnee bara baay'ee gatii kaffalleera. Saa'ol gatii kan isa kaffalchiise maalidha? Kophaa isaa deemuun hariiroo Waaqayyo wajjiniin hin qabu. Walitti dhufeenya Waaqayyo wajjiniin hin qabu. Sababa kanarraa kan ka'e gatii guddaa kaffalaa ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Daawit garuu nama dhiifamaati. Nama Waaqayyoof abboomamuudha. Nama Waaqayyo wajjiniin maal qabuudha? Hariiroo cimaa qabu ture jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni biraa Daawit isa dhumaati irratti nama dibataa nama kabajuudha. Nama waamicha qaba jedhu nama kabajuudha Daawit. Saa'ol isa ajjeesuudhaaf yeroo barbaadu, isa danquudhaaf yeroo barbaadu, yeroo loltoota fudhatee isa ari'atu, yeroo isa hordofu holqa tokko keessatti argeera. Milikkita akka ta'uudhaaf jedhee wayyaa isaarraa kutee fuudhee galeera. Haa ta'uu garuu Daawit maal jedhe? Ani nama Waaqayyo dibe irratti harka koo hin kaasuu jedhe. Ani nama Waaqayyo dibee kaase irratti, dibee moosise irratti akkuma argetti irratti hin dubbadhu. Inni jallaa haa ta'u yoo barbaade, inni saamtuu haa ta'u yoo barbaade, inni waan barbaade haa ta'u, garuu inni anaaf maali kooti? Ulfina kooti. Anaaf gargaarsa kooti. Kanaafuu isarratti harka koo hin kaasu jedhe waan. Haleluuyaa. Yoo barbaade Waaqayyo haa gaafatu, yoo barbaade gatii isaa Waaqayyo haa kaffaluufi. Ani maaliin godhu? Isarratti mana Daawitii, mootummaa Daawitii humna akka inni argatu, akka inni jabaatu kan godhe maal jedhe yoo jettan nama dibataaf kabajaa guddaa qaba. Jibbi Daawitii diina duwwaadha. Galanni Waaqayyo qaba. Diina wajjin walii hin galu. Yaada Waaqayyoo kan hin taane wajjin walii hin galu. Fedha Waaqayyoo kan hin taane wajjin walii hin galu. Waan Waaqayyoon jaalanne wajjin walii hin galu. Kanarraa kan hafe inni nama Waaqayyo dibe, nama Israa'el ta'e, nama waamicha qabu hin kabaja ture. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Arrakkoo mana keenya humna kan dhabsiise maalidha yoo jettan namni dibataa nama dibataa hin kabaju. Tajaajilaan tajaajilaa hin kabaju. Faarfataa faarfataa hin kabaju. Waliif abboomamu, waliif wal kabajuun hin jiru. Sababa kanarraa kan ka'e humna dhabneerra jiran. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa deebisu. Gooftaan humna isaa nuuf haa deebisu. Humni Waaqayyoo nuuf jabina keenya. Humni Waaqayyoo nuuf ce'umsa keenya. Humni Waaqayyoo nuuf milkaa'ina keenya. Humni Waaqayyoo gara keenyatti akka dhufu yoo barbaanne Waaqayyoo akka jaalatutti nama inni waame irratti quba keenya kaasuu hin qabnu. Namni dadhabuu danda'a, kufuu danda'a,
yoo kufeeyyuu achii kaasuudhaaf karaa qopheessuuf nutti jira. Gargaaruun nutti jira. Tumsa gochuuf nutti jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanarraa hafe yaada biraa keessa gaafa galle Waaqayyoon adda baana humna dhabnaa jechuudha. Gooftaan haa eebbifamu. Egaa obboloota koo yaada koo guyyaarraa yoonaan walitti qabu manni Daawit manni Saa'ol maaliif dadhabee manni Daawit immoo maaliif jabaatee jennee yoo ilaallu manni Saa'ol mootummaansaa kan inni dadhabeef maalidha tokko Saa'ol nama inaaffaa qabu akka ture inaaffaan akka hin barbaachifne Waaqayyoof nama nabboomamne akka ta'e fedha Waaqayyoo akka hin raawwanne Saa'ol nama fedha isaa raawwatu akka ta'e nama foonii akka ta'e ilaallee jirra jechuudha. Egaa Daawitiif immoo jabina kan ta'e manni isaa akka jabaatu mootummaan isaa akka jabaatu kan taasise tokko hariiroo Waaqayyoo wajjiniin walitti dhufeenya cimaa waan qabuufi inni lammaffaan immoo Waaqayyoo faana abboomamuu inni biraa immoo nama dhiifamaa waan tureef inni biraa immoo nama dibataa nama kabaju ture jedha. Waaqayyoo wajjin kadhannaa gooftaan sagalee kana nuuf haa eebbisu. Haalleluuyaa. Abbaa keenya gooftaa keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffannaa. Galanni guddaan ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef dubbii kee waan nu barsiifteef yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraan si duwwaadhaaf haa ta'u. Yeroo keenya sitti ilaalle akka jaalala keettiin nu gargaari nu geggeessi. Gooftaa keenya Yesuus manni keenya humna akka argatuudhaaf si'iif abboomamuu akka qabnu si wajjiniin hariiroo cimaa uumuu akka qabnu yaa Waaqayyo laphee dhiifamsaa qabaachuu akka qabnu namoota irratti warra dibata qaban warra waamicha qaban irratti yaa Waaqayyo gooftaa harka keenya akka hin kaafne ayyaanni nu gargaaru maqaa Yesuus Kiristoosiin gara tokkoon keenyatti haa dhufu. Waan hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Dhaloonni kun dhaloota eebbaa haa ta'u. Barri isaanii siif abboomamuudhaan fedha kee raawwachuudhaaf yaada kee yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos raawwachuudhaan yaa eebbifamu. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Ameen.